godhatan bartaniitu waan ta'eef import godhachuudhaan workspace isaa kan koo wajjin akka walsinii fakkaatuuf window iddoo jedhu kana koottaati workspace iddoo jedhu kana koottaati effects kan jettu kana tuqaa yoo effectisiin dhabdan immoo jechuudha window keessan irraa kunoo asirraa track select forward jechuun mootoo asirratti click godheeti kana as kan jiran gara harka mirgaatti kan jiran hundumaa naaf filaa jechuudha fakkeenyaaf click godhee isinitti agarsiisu. So repeat edit tooliin faayidaan isaa maalidha? Kanadha jechuudha. So ammoo mee viidiyoo kana adheeressu rate stretching faayidaan isaa maali? Speedii viidiyoo tokko dheeressuu yookaan immoo speedii viidiyoo tokko gabaabsuudhaaf nu fayyada jechuudha. Yookaan saffisa isaatti dabaluu fi saffisa isaa dheeressuudhaaf fakkeenyaaf amma nan dabale ilaala. Amma akka inni harkifatu jechuudha ilaala. Iddoo kanatti muree gabaabsuu barbaada. Isa kana akka inni keessaa remove naa ta'u. So maalan godha yeroo kana keyboard kiyyarraa kiiwutu ilaala. Gaafa keyboard kiyyarraa kiiwutu automatically muree naa baasee jechuudha. Perfect circle akkamitti kaasan hojjetan immoo ellipse kan jedhamu argaa filatanii keyboard keessaa shift qabu. Shift qabee jira fakkeenyaaf. So geengoo kaafadhee jira jechuudha. Amma shift qabee